sih dia udah terima tahu kalau bawa kata tiga t tahu dulu guru udah jeradai anak ini berapa namun tadi ketika lagi kan saya cakap kata ketika apa sanis modulat itu ya pokoknya bundi apa normal bundi kalau sanis dia harus uang itu tadi sanis dia tuh modulat dia mau bayar dari ada وانا بجي جيرتي ان شاء الله ريزيت جرا وانا بجي جيرتي ابوكي كجيا متوني ورجو isariti himu isana mansisu edasi mari balla isa abul gara abul isan amansisne bunyado tis maballa gone isani waji wankana marihanne wan jurus ibsinefi rako jurus ibsinefi akasiti wayada arkanna hedura qabna alhamdulillah hamuti kabenya hedura qabna haramayan amma warra adum qabna mashallah yoga fanne khadidam amma dura sisanwatu ummata kenyana iman haku dure ilmu akitahu kabu nam to ko nam lama himani achuma rawafurun dikashuri dikada asik rufne wali marihanne akasi Allah insyaallah syakabana kama insyaallah bismillah abote kabenya ini untuk tikas buddha siamne kasne halan university ne akada waktu jar finansi ekonomi ekonomi adi itine si asrati yo isal kasne wala duga هو خير نيوتي كشو تبا بكا أكني قاعد لما هو كايو لما ونجينا تناركي روز كذا ناركي هو التيمزي كمان أكتر هو بوتوله هو ما بوتي كبيرة فرندي كشو واقعي جنتيكا وسافرتي نجرا رومان كنا نفسي أسرنتي نموني أمانة مو شكوني نجراني كيني يو أسويده بوابود دار كنا أديسي كنا رباري داجي مسجدا هجرانيس وليني أنا بسورة أمالي جبلي جبتو نما جباتي دوا تكرايس فيدانا بولان بنانا ثمو لما نما سوفتويري تبو وريدو كامري جسني نسبريدا خلابو سكوما دلم جبرا نوبر داتا أنغرما كان توفتان نتياسيادا ورتبا فكاتا ولدا أكا دكتور جيتي سادي موديتي كوفانيس نودو بسنو كمنا एगा चार्जर गुन्ने फिरने बोदा अस नमनी सरकार तियोल दो मेवरे पर खास होता तोता सदे उन्हें फैल ना अकस्ती में कुबा कबाद दागे चुकी के सलाम dua dekat dua lah menjur mandra sekali dalam kutunjuk walumani dalaina amma sekali wali dalaina wanda kamu isimbura abul lulu fdabalan bareda ada hinjat toyota tan nufunu de zori ana abul lulu fi sanaitan darar wantukum bareda darar wantukum tola abul fi abul yisati bafatani jattani khayadun fani toyota rajul mashallah inshallah bismillah budane ke dori be yana jiru marif isini suam gaitani gira nam khamtu sosori wa isini beitani abul so mikida tani wan jabiyo nufdabal tan aka wani telefonna khambira ونيني يماس واني Mentarati grup itu kecil aja, namun wajar guna. Dia kan akan dia haramnya, nah dia itu menunjuk juga. Itu jika ada sanaman begini, mana haramnya tak bisa sanaman. Mana orang masuk beliau juru, ini kisahnya, imanis ini madrasah dan juga. Sanifu, wanti tukroji kudoru abuni mali. Dirkama namu imani beda, umufi beda. Berada kami isam kan dengan Yusuf.
kan guyyaa lafoo lamada akkuma duraan gargaarsi waa hundaaf guuramu sanitti masgiida hundatti himamee masgiida takkatti dhimmaallee maal ta'a maaliif garsiisuu qabna maallaqa keenya nutis hangamii qabu harmaa kana keessatti maaliif harmaanis hangana hangana gargaaree jiru waan guddaa garsiisuu qabna ammas gama keenya saniifuu waan dirqama kun dirqama mataa keenyaatti sadaqaan heeruma qabdi malee waa sharrii qabu kan nu dhabuutu sharrii sani sammatti adeemaa ni Suuraa uumaan sirrii uumuu isaaniiti. Garuu itti jiranii sirri sosoo qabnaa kan uumama wasiilattis guyyaa bal'aa geessinaa. Inni itti aanu waa'ee ramadii geessineeti namoota oomishuu bilcheessinee. Bishaan ta'u bishaan yaa'u taate. Amma duras waa'ee iddoo akkasii nu eeggachiisaa turan isaan nuuf eegalan nullee durii irraa kaasnee waan kun hojjetamaa as ga'e. Lamaa keessatti yeroo soomanaa yeroo iidaa wanni hundi hojjetamaa as ga'e. Amma sanuma oomishaalee akka ta'u seera qabatee akka deemu tokkummaadhaan akka deemu dura amma lafa jalaan dhoofsaa irratti abbootii qabeenya irraas maalleenni fuudhamee fa'aa godhamaa ture. Yeroo hamtuu isaas dafannee fa'aa godhamaa ture. Eegasis dhimma deebiitu qabsootti amma immoo wanni kun seera qabeessa ta'e akka addunyaan beekame. Egaa beekame booda oonni nuti qabnu maalidha? Wanni laalame qooda keenya warri haramaa wanta kaafama irratti sattooma qabbala akka jedhan ati waan xiqqoo qabaattu waan qabdu xiqqoo agarsiiste namni fedhee si gargaara. Persentii 15 qabaattu 25 qabaattu ifi abbaan tattaafatee waa qabaattu qaba. Waan duuraa amma wanni nuti maal na takka waa xiqqoo isaan balu himaadhaan akkana ta'a akkas yaadni eegan immoo nuti hamilee teenyoo maali hamilee walitti godhuu qaba. Osoo isaan beekne isaanis caalu danda'u malla itti seenuu qabnaa qooda qabaachuu qabnaa qooda faayinaanshaanii waan qabnu qarshii takka haa qabus lama haa qabus kuma haa qabus kan dhibba qabus kanneen waan kan keessatti gahee deeman yoo bahan isaaniifillee hamileedha. Asitti yoo wanni kun achii dhufu asitti foggoolii dhufe maal ta'a galaanita ni guddata wal deeggarree uummanni keenya yeroo ammaa tanaa akka hamaa keessa amma fakkeenya soomanaas deema tokko soomanni dhufe warri waa qabu ilma warra waa qabu ni gammadanii deegaaf inni tokko maal keessoo ta'ee soomana keessa taa'u jira bar waa lamaa jiraan jennu waa lameen maal jennaan bar ummaan warra waa qabu ni gammadu kiyyallee numa gammadaa immoo ani na seenee soomana dhufee kaan gammadaa an soomanatti idaana santuu ganaa na yaachisaa jiraa kan qabne hangam takka nama dagamee waan kanaa ijoolleen isaa ni beekti dhabu qobbaa ni beekti inni immoo yaanni seenee idaa duba jira akkasumas hundannaa akkasii ta'e keessa kanaaf akkuma ilmaa kennu Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ijoollee teenya warra biyya alaa jirtan dhaloota harmaa qaqqaalii warra isin jaalallu dhaamsa tokkoon dabarsuu fedhe. Haramaaya maskiida dhukkubni argaa hin jiru. Dhaabbataan amma duwwaa lamarraa nama qorata buusuu jira. Qorata nama biraa yoo naqxee ziyaadee anaafiyaatii waliin awwaaluu kanaan jee duwwaa lama. Akka duritti isin himaama duwwaa 0-0 hin jiru. Maayaa guddoo kan jaamurraa jechuudha. Cirracha namni buusuu dhaabbataan duwwaa lamarraa. Gargaarsa gugaafannuu barannoo ergaa araddaan osoo addan bahin. Kanaafuu maskiida qadiin ilaalaa viidiyoo FM irratti gadhiisuutti jira, TikTok irratti gadhiisuutti jira. Warri nuuf ergu duwwaadhaan adda baanii osoo hin ta'in haara maayaa jaaniiti. Kanaan nuti as keessa wal keessi jirra. Kanaafuu warri waan kana gargaaruu feetan 0-0 jannata nama naqu. Gargaarsa miskiina gammachiisutu jannata nama naqaa baay'ee ilaalcha keessa ni jira.
Galatoomaa. Baru satu ini yang baik benar. Mari biyyoota magaalaa Maayaa jiru kana yeroo baay'ee isaanii waan qabu. Keessattuu mana abbaa warraa naannoo hojii ishee yeroo caalatti gaggeessu. Biyyeessa kana daga magaalaa kana keessatti jiraayuu waan namni keenya gaafa fooxaa buufanii uffatee jiru nama bareedaa ta'a. Shita bareedaa uffatee gaafa manaa gafaatu haati manaa nama waaqaa fakkaatu. Garuu jireenya keenya jiraachuu jiru tokkoon keenya gaggeessinee achi goone. Mana kana booyaa kan gaafa calallii gaggeessinu maallaqa keessa keenya baataa firaa ba'aa jechuun gara biyyaa jechuudha. Kanaaf ragaa baay'ee ni jira. Akkasuma reefu bireetti haa'ee amma global networking kun muuxannoo duraan Maayaa kanatti beekamu gara ofiishaaliitti fidee lammaffaa gaggeessu. Akka dhaabbata tokkotti akka dhaabbata jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri jennuun kun dhaabbata mootummaan kana yaada namni tokko irraa ta'ee hundaa'eetu dhaabbata guddaa ta'e irraa kan addunyaa guddaa waan gargaaraa jiru. Kanaaf ijoolleen waan kana yaadaniif haa galatoomne jecha asirratti gabaabinaan waliin ibsuu barbaadu. Hiyyeessa gargaaruu jechuun hangam sagantaa ulfaataa ta'e arginee jiru. Baay'ee ulfaataa. Baay'ee iddoo komiiti. Fadhiin nama jiru ammaa fadhii namaa guutuu hin dandeessu. Risoorsii nama kanneen koomsarra jirtan fadhiin yookaan namni haajamaan baay'eedha. Isa kana garuu gara tokkotti fiduu reefuu uffata namicha kan taate gara tokkotti fiduu barbaachisaadha. Kanaaf ulaagaan barbaada. Ulaagaan hiyyeessa kana dura ittiin calallu jiraachuun irra jiraatu. Amma fakkeenyaaf salbara baankii addunyaatu calallu. Yeroo afur 5 calallu jechuudha. Nama tokko yeroo 5 bira deema. Liistii kennu hin jiru. Achirraa Maayaa lameen irratti maqaan nama jira. Maayaa guddoo irratti maqaan nama jira. Baatee illee maqaan nama jira. Osoo magaalaa gurgura Maayaa kun jedhanii hojii kun hojjetamee jira. Hanga tokko qoomsaa hiyyeessi calalamee naannoo jirtan akkaataa isaan barrii isaan calalanii gaafa qabanii ilaallu dursa akkaataa waan kan nuti qabanidha. Fakkeenyaaf gabaabaa tokko taate mana tokko keessa namni tokko maatii lama jira mana tokko keessa jiru. Hiyyeessa qindaa'u tokko qaama miidhamaa nama lamaa jira. Mana tokko keessa kun ammoo mana firaa jira. Tokko immoo maatii 8 jira. Mana tokko keessa garuu firaa manaa koo mana dhuunfaati. Warri baankii addunyaa kan fudhatu kan mana dhuunfaa qabu kan maatii 8 fudhatu. Maaliif waa'ee jennee gaafannee jiru. Kan qaama miidhamaadha hiyyummaadhaaf cinkii biraa jiran mana firaallee galii jennee gaafannee jiru. Namni lama daabboo takka yoo argate gargar kutuudha. Waan har'a buluu hin qabu. Daabboo takka yoo ollaallee hin gargaaree jiru. Maatii 8 daabboo takka yoo kan hin ta'e nama 8 addaan qoodatanii jiraachuu waan hin dandeenyeef baay'inni maatii mana keessaa murteessaa jechuudha. Baay'inni maatii mana tokko keessa jiru murteessaa. Jirsallee akkaataan tabbachuu barbaadu. Kanaaf tooftaanii baay'ee jira. Dokumentii jennee bira jira akkaataa koomsaa fiiktoo bifa qabnee kanna irratti haa qophaa'u. Maqaan nama liistii biratti liistii ta'e jiru jechuudha. Mana tokko yeroo 5 jalqaba tootaalii ni galmeessu. Hiyyeessaas qabaataas maaliif ni galmeessu tootaalii jechuudha. Akkasii deemnaan dhumaadhaaf ni barbaadeessa. Mana itti aanu garuu maal yeroo itti aanu maal godhe hooree teessee qabxee hamitu jira. Qabxiin kun isumaa'u qabxii 10 akka irraa qabamu. Gaafa nuti jallu qabxii 10 gaafii dhiyaataaf mana kanaaf. Gaafiin 10 kan kuni qabxii 10 akka irraa namni 7 ol fide hiyyeessaa gadi ijaarame. Standaardii immoo jireenya ilma namaa bakka Afrikaa kaan sooreessa kaan jiddu galeessa kaan hiyyeessa. Amma nuti eenyu bira barbaada hiyyeessaa gadi kan argamu. Yoo amma gabbaanii waan akkanaa dhufee jire qabaataa illee bikin jiru. Kun waan hin argee jiru waan hojjetatu jiru. Kanaaf sadarkaa nuti isaa kan ittiin calallee dabaasuu danda'u qabu jalqaba hiyyeessaa gadi kan jedhu san irratti fudhachuu qabna. Hiyyeessaa gadi kan ammoo dabaasuudhaaf unkaan wayii takka isheetti qabu jechuudha. Unkaan ulaagaa mataa qabu hayyoonni as keessa jiran
namoonni akka hoomsaa jiru kan deemudha achirra dhaabbatanii gurmutuuni illee calalii gaggeeffamu calalii saniifuu odeeffannoo kun guutamu jalqaba kun hiyyeessaa gadiiti kun hiyyeessaa kun giddu galatti adda baafamu isa hiyyeessaa gadi jaamu san irratti immoo fudhan horee dhiyeessan horeelleen miidhanga mataa isaallee gaadatti jallatafanii hawaasni illee deebiin jedhamu danda'u bakka ta'e istoominuu hin danda'u. Samboode hiyyeessaa gadi dan irratti eenyu guutuu halluu qabaa fayyuusan akkaataa fayyadaman baay'ina maatii fi baay'inoota adda addaatti ilaallee kan nuuf ni danda'amaa fayyuusan yoo akka yaadee humsaatti kan kanaa jedhu kana yoo jee kan biraa kan istaandaardii baay'ee nadiinaa calalee salbara keessa dabarsee raanki godhee mana tokko gaafii 50 ol gaafatee gaafii 50 ol gaafatee sadarkeessee harka naaf jiru jechuudha. Kootaarraan Jadi nama kena maya video jadi ni erok tadi tu kan saya dema boleh apa warna kumati kerja di wei erok cerita erok orang orang kan ni ibadah macam lara ye tengok tengok muda ju wari bangke punya tu lara apa nama ibadah macam after ni lama maya video tu maya itu dua lah ni eggata le apa warna kumati negeri hiyyeessa dhugaa itu kan calalame kan warri baankii addunyaa bajeta guddaa itti baasee horii nama sagali abbaa amantaa deebisee qabu mana namni caalee kan booda onlaayinii salbariidhaan jechuun onlaayinii taabileetaan galeenyee fi naaka jiru san fudhuu danda'a akka hoomsaa kan jira hojii bilbila isaa jira jira booda bakka kanaa isaa jira odeeffannoo maatii isaa guutuu jira maatii meeqa qaba hajuu jira maqaa maatii guutuu jira jechuudha kanaaf kan akka hoomsaatti seenanii hundaa isa sana akka hoomsaa godhannee fayyadamu dindinya yang berlaku nanti gara futra jadi nama ujiru itu berarti bahwa itu dindinya sama This is the coordinate. Devine akuma nukesh sirti katanat gandetis devine ififlala. Kumbura futa ulagare kan tu jatu ko tu wangare kai. Katanan apna devine screen korne ei no hafte onai sebabnya habi gatri korna these tadi sab korna akasi kawarna raga khaye sirta ke sirta tai tu wangare ka atata anat sukun nama sukun Tentang modality dah, umumnya selalu itu, aku masih terus berbalik tu, akhirnya 3 garis berlalu je, bulan nyata benda, modal kita kedua tu je, saling berkaitan, mas sistem orang, untuk tinufuba, akan apa kata malu tu bulan modal segi, akhirnya tu korban terber, tak aku bulan terus ni, lama dah voucher sistem jadi Berapa yang itu tu kan kadi waktu kadi semua lagi tu muktasite, jero muktasite malah waktu yang sihirte isam tu katani degani malah kasar. Bukan ada malah kata bukan ada awak fred tu katani, awak fred tu katani, jadi murtad. Kisah kita faham ini tu kan sedafa bangkit kita tak faham itu. Mutafana bangkit bende, bangkit malah kesani, lalu tu naga dumbe kami, malah ni sini, malah sensat, kita mulai. Jadi sistem masyarakat sebenarnya jelas. Ingat orang nak kawal itu ber, orang berbangsa kita kepada mana ini. Wanita kita ni ber, syariah compliance financial system ini adim jauh. Sistem itu pun bankin terjadi efektif. Namun ber, adim ini nama umri sani sentuh teh. Nama amal itu teh. Mana dagang itu servis sana. Agak account itu berubah. Durumanu, nama kana, nama dandabe, nama budaju. Adam base kini kalau nak kana ni, masa satu kana ni, servis ni kana, takkan. Dua bila nak itu manuat account itu berani. Lama dah, silki berakari itu nanti coba kan di sana pun. Malah kan ganam kerja, mana tinggi sini pun. Sistem pun syariah regulasi lah, adim jadi nak mengutuk apa ya kana cerai. Kalau mak kana work awat, kalau mana work awat, kana wujud ini tu work tadi.
Atau mana mungkin jutaan Ramadan jutaan notis dari kamu kamu nasi kita apa na haji lah kalau kamu bawa kamu nanti mana kerja tu jadi wahum tahu isan dan deh jadi itu screen gone oka hindi approve gone isan kan ni na gone lu berapa badan yo bahagia apa kau tak tahu logistik makina kalau itu yo apa tak makina orang-orang terus tadi kalau fatin sekolah itu jadinya isan tinggal lu apa isani lucina ba kayak dibera kayakna listi tanya tekanina dakani acuma foto sekali acuma account sebenarnya ini syariah populer sila nuri banani biju oka banani itu tamadani itu kau jadi madani anda nasi di sini oka kamu ka senofis nanti sih kawabi mali senoka gitu bila tadi warna danda warna kamu maskota tu kogone itu maka kayak sadi ninja berani kogone kalau merasa terperangkatan aku cukup benar Haji Ramadan, muskul tu jangan kau lupa ni berani sini guna aja, gula sini guna aja jadi. Yo kita arad tu syaraf dan ni sini deh. Yo kita muskul tu sini guna aja. Yo kita mula tu kisah tu syaraf sini dalam mulut. Tuang kali, terus di kamu tuang kana sini mulut cera, kana gawa pada, naik. Human pula, ragam punita, account itu tuang gawa. Bonu macam apa? Namun bisa yaro fedeti lah lagi cuma ni. Jadi bukan kalau jenis satu sampai sini tu isi ni, semua teman itu memulai sekolah, kemudian milih semua orang bola, bola faedah tu tak ada, jadi lah. Itu fair bukan bukan pun itu. Kalau mana kau tu emergency badan kita na, bodoh kau kita ni lah, benda tinggal apa kau tu dalam bus, kau tu makan faedah ni jadi, orang berarti. Malik jadi kayaknya bahasa tu mudah ni. Tapi nak kau jadi orang kapsi pendek je. Dia hanya tadi mahu kalau kau semua dijer. Jadi aku karangan di mana itu aman lagi masyarakat kita. Orang sendiri sekarang pergi dulu menjawab naya. Mutu manis orang tak ada orang karena tak kabar terjadi juga. Orang pun istilah orang yang mengani kau je. Database itu orang database itu nyaman tu cara kerja tu. Semua nama tu kau boleh orang kamu warna afik tu berarti mana? Namun lupa sekali kita boleh jelah kalau cari dulu asli dulu anak tu jelah kalau tu. Seni berdoa sih dia kan harus kesini. Makanya benda tadi itu rumah haji berarti mama aku mana udara suci tu ammas agak tiga mai benda jadi benda gara berarti bukan apa benda buru di benda kola हमारा बंदे में हमारे अगर juga benda besar ya amin aku mau pakai itu aku teman kami teman itu dia mai tak aku mau murah benda Palestin murah syah benda boleh kata nama Scotland aku mau pakai kali dia nyulik jalan kami ini aku mau pakai kata nama Scotland dia mah benda Scotland kata nama sih Fauzi aku mau pakai dia Arab Saudi apa pakai itu ada tu juga kata nama benda boleh kata nama Yasin aku mau pakai itu semua berarti nyulik jadi mesti jadi dia Benderane katana yasuni bija iksaja abade tidema benderane katana to bufada rami dawi jira gande jallama gande sirba gande kanu mustaram aku mangkare di gande kalaman sama sore dia mai mule jere jare bade hamza sheha jira bade nanu badi yang ini aman jenne jira na bade hamza sheha jira ramonda magasa jira undu taju amashana amadras aku mangkare di amadras jira semua tu ada ni, pinggirle atau kabur itu lah, bope selama ada ni zaman, bope selama, ada zaman aku mau kalau itu dua kan, di mana amun itu bope tu bope kata ni, jadi dia mana jalan ni, di pesan jalan, kalau kau mati tadi, dunia ni dia. Dunia ni maya ni dia camar itu dia, dia hanya satu dua cakap jadi wali dia jadi kali ini, dia sendiri dia butuh kamar orang kita kata dua nama asli sana sih. Jadi tidak ada, aku dokter habitat buat undang-undang, aku tahu beberapa kali kali saya mau kesini, warga kalian di mana, kesini kali ni, lewat di warga kalian di sini lagi kesini aja. Sekarang jadi cara soal itu orang, sekarang warga kita, sekarang jadi cara dulu, sekarang warga mahu lalu, korban baru insyaallah dari terjatuh satu titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlawanan seperti Amin. Amin.
الدنيا ربنا وحلال أموال الدنيا ربنا وحلال مسكين ربنا وحلال ربنا سيئات ربنا سيئات ربنا سيئات ربنا سيئات آمين حتى ربنا مالك آمين محمد ترك القرآن آمين عندنا جان حاضر آمين عندنا جان حاضر آمين أسوان توران وحاضر آمين على وجه الله ربي وحاضر آمين وجه ربي وحاضر آمين سيد سيد ربي وحاضر آمين ربنا وحاضر ربي وحاضر آمين ولا يسمى خالصنا آمين نجيسنا حاضر آمين نجيسنا حاضر آمين رحمة الله ربنا آمين رحمة الله ربنا آمين أكسيا بنت ربنا كذا سنا آمين من كذا سنا آمين كذا سنا حاضر آمين كذا نجيسنا حاضر آمين كذا سنا حاضر آمين هذا سنا خالصنا حاضر آمين خالصنا حاضر آمين 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 صلى الله عليه وسلم.